Yaman dhaqeen dhufe dhageessanitti Sumayyaa waan isheen jette namoota isheetti ergame deebiste jechuudha. Nama itti ergamee ture sinitti nimne really namni itti ergamee ture iddoo isheen jirtutti yaa'u Oskaaman itti ergame. Oskaadhaan itti ergame jechuun Oskaan asiniin jedhu viidiyoon waraabamu kaa'annaa ishee argusi namni sun jechuudha. Namni sun innaa ishee argu viidiyoon waraabamu akkasumatti gaafata jechuudha. Sa'iidoon Sumayyaan maa itti seetanii baay'ee as dangaaciidha. As dangaaciidha jechuudha. Ani jette ani Sa'iidootti karaan araaramu dhabees miti. Araaramuu fi barbaadeessa dhabees miti. Akkatti himadhus dhabee miti. Sa'iidootti jecha tokkoon teekstii yoon barreesseef iyyuu addoo akkanaan jira yoon jedhe iyyuu hin dhufaa kalas. Garuu ani Sa'iidoo itti araaramuu hin barbaaduuf garaa kutadheen jira. Bakka osoo garaan kutanne ta'eeti hamma kana olii gadi hin deemu, hamma kana hin deemu. Sottiin araarama ta'e kunoo salphaa yeroo Itoophiyaa jiru yeroo Finfinnee jiru bakka xumuranna turre. Adaamaa Finfinnee inni Adaama jiraate immoo Finfinnee tureeraanii. Bakka baay'eedha carraa baay'ee qabnaan isa faana wal arguudhaafu carraa qaban ture. Garuu nagaa sin gaafadheera nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii shaarbii maa akka tuffatte reeji kan jedhu sin dhabamu shaashii maa hidhatte kan jedhamu sin jiru teenyee mari'achaa oolle kanaaf. Buna wayii na waamaniitu buna irratti dhageeyyiti. Dhageesseetti afayyoo Sumayyaan ikkooyyuu hin diddee namayyuutti ergine nama guddaa tokkotti ergineetu iccitiidhaanii waan dubbachuu barbaaddus waanii dubbachuun sitti ulfaates ofii keetiin dubbachuu waan sitti ulfaate illee jiraayyuu jedhamee gaafatamnaan never ever ani Sa'iidoorraa garaan kutadhe jettee maal jettati naan jettee nattamte kunoo kanaaf shaarbii butadhee sin bira dhufen immoo shaarbii butadhee sinitti muu dhufe maal annan obsa seetanii waa agee sinitti nima waa arge sinin agarsiisa isin garuu waan marka keessan keessa jirullee laayikii namaan gootan abee ani garuu waan gurguddaa wayituun argee sinin kenna bar ana biratti bichaa nafu bar I'm sure anna baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ani sitti araaramuudhaaf qaata garaa kutadhee dura yeroo waa'ee amantaa haasaa ture faayyuu ani Sa'iidoodhaa garaa kutadheera yeroo isa hiikuudhaaf waa'ee amantaarra haasofte jechuudha. Isa yoon hiike cubbuu qabaayyuu maal jedhama afaan arabiffaa maal jedhama cubbuu qabaayyoon isa hiike yoon na hiikis jedhee rakkoo qabaa anarratti waan akkasiin jennashii yeroo tokko natti maayyuu ani fedhii koo miti yoo ta'e yoo arganni narratti fuudhee fedhii koo miti yoo ta'e yoon hiikee rakkoo qabaa cubbuu qabaayyuu jettee yeroo gaafatte yaadattu yeroo waa'ee amantaallee haasa'aa turte jechuudha. Naan yeroo sana Sa'iidiif garaa waan kutadhee fi yeroo sana akkana haasa'an ture. Amma sanuma ani osoon itti araaramuu barbaade hamma kanayyuu aarsaan kaffalu gatiin kaffalu si ofiisiin dadhabsiisu. Amma immoo baay'ee fagaateera dubbiini garmalee dubbiinu baay'ee fagaateera. Hamma kana itti ayyuun illee garmalee na arrabsiteetti na tuffattee miidiyaa irratti jecha shinaan jettee nan arrabsine hin jiru. Ichi mindin maal jechaa turte Amaariffaan waan ta'een gadda kana immoo sa'ee viidiyoo hojjettufa waanuma baay'eedha jechuudha. Hamilee fi xoxoxoxxeete jechuudha ayyuun isee kana walitti qabattee isheen immoo zim jetti. Namni cal jedhee of keessatti garaa keessatti qabatu immoo baay'ee sireesiidha. Namni dubbateen baafanne afaan garaa keessatti qabatu immoo murteensa baay'ee rakkisaadhaan siniin jedha. Innaa anama kana Yamaniyyuu daam inni hin dhufu jedheen jala mureen ture. Kana booda baqqaanillee garaasaa kutateera deemee dadhabeera naannee dadhabeera. Kana booda isa Itoophiyaa keessaa yoon baheen afaan hin bahu kan jedhuun anillee Itoophiyaa keessaa bahee. Kanaafuu waa'ee Sumayyaa araaraa dhiisaa karaa fedhillee nama natti hin ergina achi Sa'iidoon faa
ijoollee warra Saidoo faana na hordofanii maal jedhanii tasgabbiina dhowwanii yoo bakki bashannanaatti na argan na barbaadu bakka an jiru hin iyyaafatu YouTube irratti na iyyaafatu anillee waa isaanii haasa'uun barbaanne kanuma kumti boqonnaa na dhowwinaan kee biyya namaa dhufe asimmoo hin dhufu jedhanii ammoo asitti immoo nama ani dur beeku natti erguu jalqabdaniiyyuu narraa taa'aa jechuudha. Narraa taa'aa jettee hin gaddane jira baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf dura hamilee koo cabse yeroo Itoophiyaa jiru sana akka waan ani taa'ee isa eeguu deebinaa deebisuu didee waandumaa keerlasii ta'ee laash na jedhee jechuun ani dehee ji'a lamatti kan inni deeme yeroo sana mucaan araasii ji'a lamaati. Ana raasii ji'a lama kan ta'e jirutti silaa waan hundumaayyuu attentioninsa anarra ta'uu qaba naaf daa'imarra ta'uu qaba ammas nu gaafachuu qaba nu ilaaluu qaba sammuun isaallee waan biraa kamillee yaaduu hin qabu waan biraa kam keessallee abadan seenuu hin qabu ture dhimma Itoophiyaa dhufeef waan biraa hojii kan biraa Itoophiyaa dhufeera hojii sana immoo raawwachuudha ana faana mari'atee ana faana haasa'ee inni garuu akka haasaa ijoolleetti dhaqee waan ta'e keessa galee kanaafuu ani yeroo sana garaan koo nama daa'e araasii ta'e ji'a lama ta'e yeroo sana garaan koo nama daa'e amma waan garaan koo fayyuu hin jiru bakka waan fayyee waan cabe walitti yoo deebisan hiyyaasa faati baay'ee qodaa cabe tokko yoo xagganame fa yaasuu danda'a yookaas dafee ammas cabuu danda'a meeshaan wayii jechuudha namni immoo hin mul'atu malee namnis akkasuma baay'ee namni illee irraa hin mul'atu malee akkasuma takka miidhamee innaan miidhamni isaa sun keessa jira akka duraanii normaaliin ta'u oriijinaaliin ta'u baay'ee mummu'amaa ta'a mufataa ta'a aaraa ta'a garaan bal'atu takka miidhamnaa jechuudha na akkasiitiin jirte jechuudha sinoo maayettan ani dhugaa qabdiin jedha dhuguman jedha hara daa'ima nama baatanii jechuun daa'ima araasii baattee mana araasii deemtee sin kunuunsu taanaan sittiin haasa'u taanaan waan tokko siin hin mari'atu taanaan waan toles waan bades sittiin himu taanaan si faana mari'atu hamilee keen eegu taanaan yeruma sana garaan kee qat jedhee citaa deemachuudha dhuma dubbiiti bara mucaa namaa da'u isa ala maaltu jirare na ani dhuguma miidhamteettiin jedha garuu miidhamuma sanarra dabartee yoo dhiifama gootee fi maal ta'a gara dhiifamaa yoo qabaatte jenneetu gaafanne malee dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaan hin miidhamne hamileen ishii hin cabne namni jedhe hin jiru hamileen ishii cabeera miidhamteetti gadditeetti boosseetti waan hin eegne wayi dubbidaan tokko jedhee itti mul'atee jira kun baay'ee miidhamteetti garuu hammuma sana keessaanuu amma kana turamee qaamee osoo maal ta'a dhiifama gootee fi gara dhiifama qabaatte ijoollee sana laaltee maal ta'a jenne jechuudha isin maal jettan